يدويني خباد دما ويجره به أرما لم نكن كتو خرافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Zeenoo Tooba gara fiinsaati kan ani isin gahe ammallee rabbiin xiqqaa ofii keessa isaa isin haa oolfatu isin jedha obboleeyyanti yaada gabaabduu isin qooduu dhufe sabiskiraab godhaa laayik godhaa koomentii barreessaa yaada keessan illee naa barreessaa isin jedha inshaallah mudannoodha kuni inshaallah obboleeyyanti warroonni meeshaa gara biyyaa ergitan shaanxaa takkitti illee haa taatu wallahi of eeggannoo godha. Maaliifuu akka malee karaan itti dabalee jira waan ta'eef warri waraqaa namoonni tokko tokko akkanatti sobaman waraqaa murannee asii gallaanii maqaa kenna erginee dhaqnee waraqaa saniin baafannaa jedhan obboleeyyanti wanni waraqaa jedhame hin jiru. Lisbaaseen faayidaa mataa akka hin qabdu warri Saudi Arabiyaa keessa jiran lisbaasee jedhaniini muratanii waraqaa san waraqaa hayyamaa sanillee yoo galaniin hoomata akka faayidaan hin jiru. Meeshaan achi baasan qarshii 170 obboleeyyanti yaani sanduuqa xiqqaa qulfii tokkocha wayi yoo ol fagaate biyaansi bakka huma shaanxaa tokko keessatti naqu achi keessatti naqame obboleeyyanti sanduuqa san keessatti sanduuqa san qarshii 75 jedha an asii ergee jennaan biyyatti obboleeyyanti akkanarraa waa baratan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni kun saamicha malee kuni saamicha yoo ta'e malee kuni subhaanallah meeshaan asillee gabbu'ee tureetiin hin jenne jechuudha. Osoo tureeyyuu makzana san itti hassabatan jenne bootaa meeshaan kenna qabee taa'uun san obboleeyyanti meeshaan hunda gabbu'ee 15 kana keessa qarshii 75 jedha. Ani lisbaasee mucayyoo wayiitiin erge jechuudha waraqaa hayyama isiitiin ergee si wajjin meeshaa isilleen televizyoona wayii galfattee qarshii 45 jedhanii televizyoonni bichaan kaachii bahuun wanna asii bitaniin caala jechuudha obboleeyyanti. Subhaanallah namni maa akkatti kasaaraa dalaguun hin barbaachisu narra waa baradhaa isiniin jechuudhaaf haga kan sagalee kan isinii qabe obboleeyyanti qaalii hin ergina meeshaa keessan biyyatti hin ergina. Warri bittan silaa waan gootan hin qabdan rabbumaatu isinitti fide warri hin bitin amaana of eega. Wallahi biyyaa bitadha meeshaa Turkiitu jira biyya keenya. Meeshaan biyya alaa kun hundi biyya keenya keessatti argama. Meeshaa Turkii, meeshaan Chaayinaa jira, meeshaa hedduu jira obboleeyyanti akka Dubaay jira. Waan barbaadan bitatan biyya teenya. Kanaafuu biyya teenya bitadhaa meeshaa asii guurtanii achitti wajjin rakkatina. Udda torbaanitti achitti rakkatan jechuudha warri meeshaa fuudhuu dhaqan. Torbaan guutuu. Kanaafi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nama gaddisiisa waan hedduu nama gaddisiisa obboleeyyanti meeshaa kana yoo biyyatti erguu barbaadan yaada keessan jijjiiraa biyyatti hin erginaa asitti gurguradha obboleeyyanti dhugaa rabbii asitti gurgurachuu wayya asitti gurguradha yoo namni isinirraa bitu jiraate yoo meeshaa akka tallaajaa gassaalaa televizyoonaa qabaattan asitti gurguradha gabbaasa asitti gurguradha achitti birrii kana maramu itti kafalurra ka televizyoonni 45 hin baafamu tallaajan maal hin baafamu jettanii yaaddan gassaalan maal hin baafamu jettanii yaaddan namoonni tokko tokko gassaalaa asii fi akka waan biyya keenya keessa hin jirre maa biyyi teenya guddatti haram dhugaa rabbii biyya teenya illee sadarkaa isii ol qaba aslan biyya teenya guddisaa biyya namaan guddisina biyya namaatirraa bitina meeshaa homa fedhallee yoo ta'e biyya teenya keessaa yoo bitannee itti fayyadamne maalis biyya teenya boonaa yaa obboleeyyanti inde Oromiyaa keessaa bitattanii yoo itti dhuydanii itti nyaatanii naannase. Dhugaa rabbi itti nyaadha itti dhugaa Oromiyaa keessaa bitaa meeshaa biyya alaatirraa guurtanii galtanii ni asii qarshii fakkeenyaaf tallaajaa 2,000 bitan asitti achitti illee meeqan baaftan 50 baaftan achitti mee faayidaan maali kana keessa balbaluma bootaa meeshaa itti bu'uu san dhaabataa oola. Namni namaa xumuree gannamaa baasu hin jiru. Asitti meeshaa fattashna jedhan asitti orofaan singeenne jedhan nammoo baabura daakkatu obboleeyyanti baaburummaan namni daakkatee daddafeetiin hin galaabbo dhugaa rabbii namni achi keessa gabboo hin jiru asitti meeshaa fattashna jedhan meeshaa akka takka takkaan wal gura meeshaa fattashu irratti illee qarshii meeqa kafaltatti fakkaate obboleeyyanti 500 2,000 kafalta meeshaa isaan harkaan ol guuran sila waan itti kafaltu hin beekne bar nama kafalchiisuu malee meeshaan harkaan ol guuran sila maan itti kafalan siinuu guuri siinin jedhan hiriyaatu ol guurta yoo obboleeyyanti waan nama dhibu waan nama gaddisiisu dhugaa rabbi
Kanaaf meeshaa asii fuutanii hin galinaan isiniin jechuu barbaada obboleeyyanti. Achitti televiiziyoona gattee mucattiin ani meeshaa wajjin erge televiiziyoona achitti gatte 45,000 maal gooti baafti maal jadiida haarawaa qaanqeen bitattu achi deemtee magaalaa Finfinneeti. Magaalaa Adaamaatti deemtee bitattu haarawaa inchiin 62 jira. Guddaan ka yuutuuballee dalagu jechuu ka 52 jira. 58 jira. Obboleeyyanti tallaajanoo inumaa tallaajan ka biyya keenyattu caala. Ammallee waa tokko isinitti hima. Dhaggeeffadhaa sagalee hanga dhumaa obboleeyyanti isin fayyaddi. Biyya teenya amma televiiziyoonni asii nuti gurree galluun kun biyya keenya keessatti yoo tabalaashe namni tokko namni si tolchu hin jiru. Akkanumatti gabbaasanii darbuu bicha. Yoo ati bakka tolchaa fiddeetiin hin jette laa kun asiin bitamnee meeshaa asiiti miti. Meeshaan isaan tolchan as keessa hin jiru siin jedha. Maal abbaa keetii taatame? Mee maal taatare? Eessa fidda birrii kana mara itti ganneete? Garsaalaan asii bitanii galanii illee akkasuma meeshaa asiiti miti. Wanni isaan tolchan hin jiru as keessa. Meeshaan isaa tolcha as keessa hin jiru. Siin jedhan tallaa jalleen akkasuma. Wanni asii guuranii galanii kun hundi isaa meeshaan kaarabaa kun yoo tabalaashe irraa bahe obboleeyyanti. Yoo tabalaashe nagaatti namni si tolchu hin jiru. Ka biyya keenya keessaa tolchame immoo tokkoffaa waggaa tokko qaba jechuudha. Amma televiiziyoona yoo bitte televiiziyoonni waggaa tokko qaba. Waggaa tokko gaditti yoo tabalaashe fidde akka biraa fudhatta jedhanii seefarramanii sii kennan. Yoo immoo waggaa tokko bira taree tabalaashe sii tolchan birrii ta'eetiin jechuudha. Mee wanni kanarra nama gammachiisu hin jira. Qalbiin nuti taphattee qalbiin abbaatu abbaa horoo jedhan obboleeyyantiya. Qalbiin nuti taphattee meeshaa asii guurree kotota faayidaa hin qabne asii galleen mataa wajjin nu dhukkuba. Maal biyya teenya keessa hoo bitan? Ani dhugaa rabbiin seenahee kanuma isin qooduuf dhufe qoodadhaa itti fayyadama. Qoodachuu bichaa miti fayyadama. Warri dura fiddan rabbuma isinitti fidee bittanii yoo dandeettan asitti gurguradha. Yoo tallaajaa qabaata. Yoo 2,000 tallaajaa bittan osoo 500 illee gurgurattanii isinii wayya. Macarrashaa 500 gurgurattee gattee biraa galuu sii wayya. Ka bira bitatte biyyatti. Asii yoo galtee yaa'anii asii kana baattee asillee kiiloo isaa sitti hasaban. Waan asii ergani. Biyyatti illee silaa qaranne tallaajaan gadi hin bahu akkasumatti dhaabbataa gadi kafaltu. Yoo dhiiftee biraa deemte maal faayidaa qabaa birri itti baaftan. Televiiziyoonas gurguradhu yoo danda'ame jechuudha. Asii qabaachuun keessan waan hin hafne amma dura namni sanaa dheeraa biyya namaa keessa ture waa bitaa. Kanaafuu gurguradhaa asitti isiniin jedha obboleeyyanti asitti gurgurachuu isin baasa. Qootota huccuu walaakata uffanni biyya namaa keessaa bitan biyya keenyatti maraatuun karaa gubbarraa sun dirattu. Maaliifuu uffata biyya keenyatti caala jechuudha dhugaa rabbi. Uffata biyya keenya aslii bicha. Kotonni asii nu galluun kun namni abbama kanaatu jedhu namni sirraan fudhatu doo namaayyuu kennite. Uffanni biyya keenya sadarkaa tokkoffaadha. Meeshaa biyya keenya irraa bitadha. Akka an kasaaree 70 waan shaantaa takkiitii itti kafalee kanatti hin kasaarinaa jechuuf sagalee isinii qoode obboleeyyanti akka qaaliif gaggaarii sabskiraayib godhaa laayik godhaa isiniin jedha deebi'uudhaan maatii tayaa walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Akkasitti obboleeyyantiya baarakallaahu fiikum jajjabaadhaa of hin dagatinaa sirritti biyya teessa yoo galtan mallaqa keessan harkatti qabadhaa mallaqa keessan harkaan aboolleessinaa yoo biyya galtanii jettan akka namni asii kanallee qabadhee isinii dhiyaadha waa'ee mallaqa kanallee qabadhee isinii dhiyaadha biyya teenya keessatti namni osoo karaa irratti kuftee osi qabu hin jiru. Wanni osi qabu mallaqa keeti obboleeyyantii mallaqa kee harkatti qabadhu. Kaasatan warroonni dubartoota kaasatan isintu uf gataa jira nuti uf gataa jira mallaqa keessan qabadhaa biyyatti galaa wahiin godhadhaa. Yoo mallaqa harkaa qabdan namni namatti isin lakkaa'e. Yoo mallaqa harkaan qabaatiin ma'asalaama abbaa kanaa namni isin jedhu isin jiru. Isinii galee hin jibbamtan. Mataa isin bowwaafattan namni biyya asiitii galee aaran danda'u. Isin galee aaran danda'u, ciqaaciqii hin danda'u, achi naqabee isin deebisii kanaan danda'u bakka namni biyya namaa keessa ture. Kanaaf tunillee dhaamsaasumaan isinii jedha.
jajjabaadha mallaqa keessan jabeeffadha haadha abbaa keessan hin gargaarin hin jenneen haadha abbaa keessan gargaaraa garuu muluu itti ergitanii haabaa amma suuraa godinaa yoo jechuu barbaade akkasitti inshaallah jajjabaadha isinitti haa tolu maatiillee tayaa isinin jedha buleeyyan xiyya qaqqaalii haa gallullee beena. Assalaamu alaikum warahmatullahi